haala kanaatiin isheen dhaba jedhee yaanne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Amboo keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Maatiin kiyyas barnoota kiyya irratti akkan xiyyeeffadhu waan barbaadaniif hanga kutaa 12ffaatti seeraan barachuu danda'eera. Barnoota koo kutaa 8ffaa yeroon baradhu jaalalli na qabe. haa ta'uutii garuu afaanii baasee gaafachuun baay'ee natti ulfaate. Sababa jaalala isheef jecha daree barnootaa boqonnaa yeroo ga'u ija ishee argeen darba. Isheen yeroos kan isheen barattu kutaa 6ffaa ture. Maqaan ishees Boontuu Essi jedhamti. Akkuma maqaa ishee baay'ee namatti boonti. Akkan dhagayetti yeroonni gaaffii jaalalaa yeroo dhiyeessanii fi ifattee ofirraatii ariiti. Hiriyaa shamarranii malee hiriyaa dhiiraa kan ta'e tokkoyyuu hin qabdu. Barnoota isheettis daree sana keessaa qabxii guddaa kan qabu Boontuu koo qofa ture. Anis barnoota ministirii qorameen kutaa 9ffaatti yeroon darbu kanan duraan yeroo boqonnaatti dareera deemeen ishee argu amma ishee arguun dadhabe. Jaalala keessa koos jiru akkatti ittiin himadhuun dhabe. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti hiriyaa koo na waliin laayibrarii keessatti dubbisnu akka ani ishee jaalladhuu fi deemee xalayaa akkatti naaf laatu icciitii koo hiikeen itti madhe. Haa ta'uutii garuu xalayaa kiyya itti laadhus xalayaa kiyya kukkutee ofii xalayaa barreeffatee gaaffii jaalalaa ishee gaafate. Guyyaa ani itti laadherraa kaasee bakkeewwan isheen itti argamuu dandeessu keessumaa mana amantaa yeroo inni waliin deemuun arge. Yeroo mana barumsaa dhufus xalayaa koo akkam goote jedheen yeroon isa gaafu isheen hoosiin sididdee anaaf tole jette jedheen deebise. Guyyaa sanarraatii kaasee hiriyaa koo kana waliin walitti bu'e. Inni anarratti shira akkasii raawwatus dubartiin ani jaalladhe kuni garuu akka isheen isan barbaannee fi ofuma isaa kadhatee akka waliin deemu hiriyoonni koo warri kaannatti mani. Anis kanaan booddee garaa jabaadheen afaan kootii baasee gaafachuun qaba jechuun guyyaa isheen mana amantaa deemtu hiriyaa ishee waliin deemtu waameen xalayaan barreesse akka isheen itti naaf laattu garaama jabaadheen gaafatadhe. Ergan itti laadhee booda isheen tole isaa jettu himbii keessi koo garuu naaf qabbanaa'e. Xalayaa sana keessatti deebii isaa torbee har'a akkanaaf fiddee dhuftu keessatti caqaseefiin ture. Torbee tokko sanas obsaan eegeen torbeen keenyi guyyaansa yeroo ga'u daandii ma'anii xalayaa hiriyaa isheetti hiixadhee kennetti xalayaa naaf barreessite hiriyaa isheetti kennuun gaaffii jaalalaa koo naaf deebiste. Xalayaan sunis of keessatti ati nama gaarii akka taate nan beeka. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti ani kaayyoon koo jaalallee qabadheen dhiibbaa ofirratti uumuun barbaadu. Na obsuu dandeessa yoo ta'e anaafis ija koo keessa seentee waan jirtuuf barnoota keenya yeroo xumurru waliin ta'uu ni dandeenya jechuudhaan naaf deebiste. Anis tole jedheen torbeetti mana amantaa waan deemtuuf yogguu isheen hiriyoota ishee waliin deemtu dudduuba isheerra deemuun eegale. Ijaan wal ilaallee walitti kolfuurraan ala walitti dhiyaannee illee naasofnu. Isheetti siqee haasa'uu anatu baay'ee sodaata malee isheen ni dandeessi ture. Haala kanaan utoo jirrus waggaa tokko ol hin fixe. Haa ta'uutii garuu jaalalli ishee natti jabaachaa dhufe. Garaa jabaadheenis ishee haasofsiisuu akka hin qabu yoo haasofsiisuudhaa baadhe akka ani ishee dhabu obboleettiin haadhoo kiyya natti himte. Turtii muraasa booddee yeroo isheen kutaa 9tti dabartu daree barnoota koo keessaa baheen balbala daree isaanii irratti eeguu kutannoo haaraadhaan hin jalqabe. Gara jalqabaa irratti na waliin deemuuf fedha godhachuu dhiistus akka iji koo ishee sodaatu erga bartee booda garuu waliin deemuu irra darbee wal hammannee deemuu jalqabne. Jaalala hadhaawaa keessa gallees burtukaana midhaawaa walitti taane. Anaaf Boontuun koo nama ajaa'ibaa turte. Amantaa isheetti cimtuu waan taateef kan maatii koo irra dabartee hedduu na gorsiti. Waa'ee bifa ishees ta'e amala ishee jechaan dubbachuun gonkumaan danda'amu. Hangam kutaa 12 xumuruutti wal bira hin geenyu jennee kabajaan illee wal eegnee turre. Yoo Rabbi nuun jedhee hanga xumuraatti waliin geenyes kabaja keenyaan akka amantaa keenyaatti wal fuuna jennee waadaas walii gallee turre. Haa ta'uutii garuu balaa Rabbi fide waan tokkoyyuu gochuun hin danda'amu. Yeroon waggaa 2ffaa yuunivarsiitii baradhu Boontuun na jalaa dhukkubsattee dhukkuba onneetiin hospitaala galuu isheen dhagahe. Bakka barnootaa barachaan jirurraatis halkan tokkotti bakka isheen jirtuun dhufe. Haa ta'uutii garuu Boontuun haala yaaddessaa keessa jiraachuu isheen hubadhe. Dafqa walirraan cinneetu qaama isheerra lola'a. Afaanii baastee jecha tokko dubbachuuf sa'aatii tokkotti fudhata. Anis baay'ee gaddee imimmaan koos buusee nan boo'e. Haa ta'uutii garuu imimmaan koo waan tokko hin godhuufi.
turtii ji'a lamaas erga dhukkubsattee booddee biyya alaa deemtee akka wal'aanamtuuf qarshii guddaa gaafatanii. Haa ta'uutii garuu maatiin ishee battala sanatti waan sana hundaa gochuun itti ulfaateeti ture. Doktoroonni ishee yaalan battala yoo isheen deemtee yaalamuu baatte lubbuun ishee darbuu ni danda'a jedhanii waan nu akeekkachiisaniif anis maatii kootti meen hanga tokko ishee gargaaranii. Maatiin ishees waan qaban gurguranii isaaf immoo hawaasa gaafachaa otoo jiranii boontuun garuu lubbuun ishee hafuu hin dandeenye. Akka raftetti hirribaa nuuf dammaquu didde. Erga onni ishee dhukkubee hirriba dafanii dammaqanii dhabuun darbee waan ishee mudatuuf lubbuun ishees ni darbe jennee amanuun nu rakkise. Haa ta'uutii garuu boontuun deebi'uu hin dandeenye. Barumsa koo addaan kuteen ji'a 3 ishee yaaluuf waan hin tureef barnoota koottis hin deebine. Erga boontuun dhabeetii wanti hundumtuu nattaafu jedheen ofirrattis du'a murteessuuf yaalus yeroo hedduu naaf hin milkoofne. Waggaa tokko guutuudhaaf akka nama sammuu dhabeetti magaalaa Amboo keessa jiraachaan ture. Maatiin koos baay'ee waan naa gaddaniif baay'ee na waliin rakkatanii. Akkan baay'ee ishee jaalladhu maatiin lamaan keenyaa ni beeku. Boontuu irraa addaa baheen jiraachuun naaf hin danda'amne. Haa ta'uutii garuu anis dhukkuba sammuutii waan hin tuqameef maatiin kiyya hospitaala Amaanu'eel na geessuun ji'a 3 na wal'aananii. Fayyees gara sammuu kootti ergan deebi'ee booda obboleessi koo biyya Xaaliyaan jiru akkan isa bira dhufuuf haalota garaagaraa naaf mijeesse. Anis nagaadhaan imala koo raawwadheen obboleessa koo bira jiraachaatiin jira. Ergan ishee dhabee jaalalli jalqabame anaaf waan xumuramu natti hin fakkaatu. Naman kanaan booddee jaalladhus waan hin dhabu natti fakkaata. Ana obboleessa keessan Xaaliyaan irraa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aas xalayaa baay'ee nama gaddisiisu obboleessi keenyi Xaaliyaan irraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Xalayaan kun akka hedduu isin gaddisiisee hubachuun natti hin ulfaatu. Haa ta'uutii garuu barreeffama obboleessi koo naaf ergerraa baay'ee gadi buteen baay'ee irraa hir'iseen miira akka tuquu hin dandeenyetti hanga hin danda'u isiniif dubbisee yaaleera. Obboleessi koos yoo natti qabamte dhiifama guddaan si gaafadha. Rabbi obboleettii keenya lubbuu ishee nuuf haa maaruu gannata keessas ishee galchuu siifillee jajjabina guddaa siif hin hawwa. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenyaaf yaada jajjabinaa komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Nama ta'ee addunyaa kanarratti kan hafu hin jiru. Haa ta'uutii garuu haala kanaatiin dargaggummaa irratti walabuun hibboo jireenya keessatti wal nu kaa'ee dabarsa. Haa ta'uutii garuu ammas kan lafarra jirru waliin jiraanna. Kan samiirra deeme immoo bakka dhugaa jira. Kanaaf siif obboleessa koofillee dhaamsa ani siif dhaamu jireenya jaalalaa gara biraa wanti darbe akka hin deebinetti yaaddee jalqabu akka qabdu kabajaan si gaafadha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabadheen dhiyaadha. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa yookiin mudannoo jireenyaa nama barsiisuu yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa karaa telegiraamii duwwaa 937 naaf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an gammachiista shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinu turtii gaarii.